Akkam jirtan maatii miidiyaa dirree barnootaa nagaan isiniif baay'atu. Kun tuutoriyaalii koorsii Global Affairs irratti afaan Oromootiin isiniif kennamaa turedha. Tuutoriyaaliin keenya itti fufee jira jechuudha. Paartii kanarra geenyee jira. Chapter 4 paartii kanarra geenyee jira. Paartii 3dha. Wantoota guruu baadhee Globalization and its impact on Africa dha jechuudha kan laallu. Paartii kanaan immoo tuutoriyaalii faanaan obboleessa keessan odayaad baratichadha. Miidiyaa dirree barnootaarra hamma dhumaatti nafaana turaan affeerraa koodha. Kallattumaan gara tuutoriyaalii keenyaati jechuudha kan ta'e. Globalization and its impact on Africa. Globalization fi dhiibbaa yookaan impactii inni ardii Afrikaa irratti qabu laalla jechuudha. As keessatti despite the ambiguities of the concept, egaan konseptiin globalizationii kun ambiguousdha jenneerra, baay'ee wal falmisiisaadha, contentiousdha yookaan controversialidha jechuudha. Ambiguous ta'us jechuudha. The essential nature of globalization is the compression of space and the time. Time space compression dha jennee jirra jechuudha. Maal jechuudha? Yeroo fi iddoo walitti dhiyeessu yookaan walitti akka shunturu gochuu jechuudha. Kanaan dura sirriitti ilaallee jira waa'ee kana. Wantiif keessa deddeebi'uun badaa hin barbaachisu, garuu ispeesii walitti dhiyeessuu jechuun maal jechuudha? Gara mandara tokkotti addunyaa fiduu jechuudha. Taayimii immoo yoo jennu yeroo gabaabduu keessatti koornarii addunyaa tokko, roga addunyaa tokko keessatti wanti ta'u roga addunyaa biraa yemmuu gahu jechuudha. Yeroo gabaabduu keessatti, kanaaf yeroon hin gabaabbata, iddoonis akkuma kana hin gabaabbata jechuudha. So that people from a distant area are able and in fact obliged to interact with another intensively and in a wide range of areas. Namni yookaan namoonni distant areas, iddoo fagoo irraa jechuudha, iddoo baay'ee addaan fagoo jiran namoonni yemmuu walitti dhufuu danda'an, jaallatanis ta'e dirqamanii jechuudha. Obliged jechuun dirqamsiifamanii jechuudha. Yeroo interact godhan jechuudha. Addunyaan globalizationidha waan ta'eef interactioniin yeroo itti dirqamallee ta'u waan jiruuf jechuudha. Yeroo itti walii wajjin hariiroo uumanidha jechuudha. Egaan kun essential feature yookaan amala globalizationii isa ijoodha jechuudha. Amala globalizationii isa ijoodha. Time gap, time space compression jechuudha. As a result, kan hordofee maaltu dhufa? The world become one and interactions among diverse people begin to talk like those within a village. Akka namoota ganda tokko keessaa ni beektu. Akka namoota ganda tokko keessatti namoonni walii wajjin interactionii yookaan hariiroo uumuu danda'u jechuudha. Diverse people, namoonni adda addaa walii wajjin hariiroo uumuu jalqabu jechuudha. Akka waan naannoo tokko yookaan ganda tokko keessa jiraatanitti. Thus terms such as termiiwwan akka one world, addunyaa takka, and villagization termii jedhamtu kana ji'oogiraafii irratti hin beektu, addunyaa gara village yookaan ganda takkaatti jechuudha. Are sometimes used as synonymous for globalization. Isaan kun egaa globalizationii bakka nuu bu'u jechuudha. Yeroo tokko tokko globalizationiidhaan hiika wal fakkaataa qabaatu jechuudha. Kamtu villagization fi one world kan jennuun addunyaa takka fi ganda tokkotti, addunyaa gara ganda tokkotti kan jennu kun. And contemporary formii amma globalizationiin qabu yoo laallu, globalization is driven by variety of forces. Humnoota adda addaatiin jechuudha globalizationiin kan inni ariifachaa jiru, kan inni socho'aa jiru. Fakkeenyaaf humnoota akkamii yoo jettan, the flow of financial resources, resoursiiwwan faayinaansii yemmuu gar tokko gara kaanitti sosocho'an, economic resoursiin
with particular reference to the flow of goods and services. Guudsiiwwan meeshaaleen adda addaa addunyaa tokko gara addunyaa biraatti akkasuma tajaajiloonni yemmuu filoo godhan yemmuu yaa'an jechuudha addunyaa keessaa to a very limited extent immoo darbee immoo labor humni namaa technology fi especially transporting communications qunnamtii fi information technology the spread of culture kan biraan ammoo aadaanis akkuma kana yemmuu bal'atu jechuudha yemmuu faffaca'u from one corner of the world to another jechuudha aadaan saba tokko yemmuu addunyaa keessa faca'u jechuudha roga addunyaa tokkooti roga addunyaa biraatti yemmuu faca'u aadaan saba tokko and the global diffusion of religious ideas as well as ideologies religious ideas yaaddonni amantiis ta'e ideologiiwwan adda addaa yemmuu addunyaa keessa diffuse ta'an jechuudha yemmuu faca'an kun egaa amala globalizationii ammaati jechuudha foormii inni amma qabudha contemporary yookaan yeroo ammaa kana amala globalizationii jechuudha other aspects that are unique to the present form of globalization are akkasuma amaloonni globalization kan biraan jechuudha the Americanization of the world kan jennuun kana addunyaa maal gochuu Ameerikaa gochuu yookaan Ameerikaa fakkeessu jechuudha Americanization of the world jechuun one size fits all saayizii takkittiin eenyu Ameerikaadha Ameerikaatti waan hundumaa shallaguu jechuudha the propagation Americanization of the world jechuun maal jechuudha the propagation of a universal paradigm for economic and political development and the dominance of unilateralism as a way of conducting international relations jechuudha Americanization of the world jechuudha maa jechuudha the propagation is spread jechuudha propagation jechuun babal'achuudha maaltu babal'ata universal paradigm jechuun baay'ee saayinsii siyaasaa keessatti paradigm yookaan ammoo falaasama keessatti maal jechuudha walitti qabama konseptiiwwan tiyooriiwwan yaadotaa fi assumptionii adda addaa walitti qabama isaaniiti paradigmiin jechuudha yookaan world view kan jennuun walitti dhufanii wantoonni kun paradigmii tokko nu kennu jechuudha jalqaba idea irraa ka'amin yaada irraa ka'a yaadni gara konseptiitti ol guddata konseptiin immoo gara tiyooriitti ol guddata tiyooriitu egaa deemee paradigmii bira ga'a jechuudha konseptii baay'ee bal'aa kan ta'edha jechuudha paradigm yemmuu jennu waan salphaa isinitti fakkaatin sumaan vokaabularii saayinsii siyaasaa isinitti hime kanaaf egaa paradigmii akkasiiti jechuudha Americanization of the world paradigmii akkamii economic and political development and the dominance of unilateralism jechuun amma takkitti Ameerikaan takkitti yuuni jechuun takka jechuudha yaa biyyi tokkittiin yemmuu addunyaa kana dominate gootu jechuudha yookaan yemmuu to'attu one size fits all akka jennu san saayizii tokko hundumaaf kan ta'u hundumatti kan ta'u kanaaf paradigmii akkasiiti jechuudha gara waan hundumaa Ameerikaa fakkeessuuf yaalu yookaan immoo Ameerikaan karaa Ameerikaan baaftirra deemu jechuudha karaa biraa gabaabumatti kanatu Americanization of the world jedhama more asitti ibsee jira Americanization of the world is the result of the huge and unprecedented gap between the United States and its nearest rival in each and every sphere military, economic, technology, cultural which transformed into the unequaled American influence on international issues and decision making such as in the UN, Bretton Woods institutions and the World Trade Organization jechuudha. Egaan maal jechuudha Americanization of the world in resultii maaliiti yookaan bu'aa maaliidha yemmuu jettanii unprecedented gaappii duraan hin turre jechuudha. Haaraa kan ta'e gaappiin kun eenyu feenyi gidduutti Ameerikaa fi United States fi riivaalii United States warra morkattoota ishee jechuudha.
in every sphere military keessatti ta'uu danda'a. Humna waraanaa keessatti, ikonomii keessa, diinagdee keessa, teekinooloojii keessatti, aadaa fi kan kana fakkaatan keessatti which in turn transformed into the unequaled American influence. Unequaled, not equal jechuudha. Walqixa kan hin taane. Influensiin Ameerikaa egaa international issue irratti kan biyya biraa wajjin walqixa miti jechuudha. Influensii guddaadha kan isheen qabdu. International issues, dhimmoota addunyaa fi decision making murtoo yommuu kennutu dhimmoota addunyaa irratti fakkeenyaaf UN keessatti fakkeenyaaf United Nations mootummoota gamtoomanii keessatti influensiin ishee biyya biraa kan biyya biraatii immoo wal bira qabdan baay'ee guddaadha jechuudha. Baay'ee guddaadha. Britain Woods institutioniiwwan yommuu jennu maa jechuudha. World Bank fi IMF jechuudha. International Monetary Fund fi World Bank isaan keessatti unequaled influence qabdi yookaan dhiibbaa biyya biraatiin walqixa hin taane qabdi Ameerikaan jechuudha. Egaa karaa sanaa karaa isheen baaftirra akka deemnu nu taasisa jechuudha. Karaa sana influensii guddaa uumti. Decision making vootii qabdi jechi keessatti. Vootiin ishee Ameerikaan fakkeenyaaf IMF keessatti parsantii 17.4 waan akka kanaa qabdi jennee egaan kuni Ameerikaan karaa baaftirra akka deemnu nu dirqamsiisa jechuudha. Akkasuma WTO keessatti World Trade Organization keessatti jechuudha. Americanization of the world jechuun egaa achirraa dhufe jechuudha. Egaan vootii cimaa baay'ee waan qabduuf sababiin isaas World Bankis ta'e International Monetary Fund warra qarshii guddaa kafalutu achi keessatti influensii yookaan vootii guddaa qaba waan ta'eef jechuudha. Ameerikaan immoo qarshii guddaa kafalti, vootiin isheen qabdu dabalaa deema. Akka kana dura ilaallettis jechuudha. Globalization has therefore increasingly taken the appearance of the transformation of the international system from multipolar or bipolar system to an imperial under American hegemony jechuudha. Globalization ga maal fida increasingly taking the appearance of the transformation of international system. International system yookaan sirna addunyaa kana garamitti transformi godha yommuu jettan from multipolar or bipolar irraa jechuudha. Multipolar jechuun biyyoonni baay'een yommuu super power ta'an jechuudha. Biyyoonni baay'een yommuu super power ta'an lamaa ol yoo xiqqaate. Bipolariin ammoo the existence of two super power jechuudha. Super poweriin lama biyyoonni jajjaboon lama yommuu fakkeenyaaf yeroo cold war keessa Ameerikaa fi Soviet Union bipolariitu multipolar amma immoo multipolariidha fakkeenyaaf yeroo amma jechuurraa yeroo sirna kolonii sana keessa multipolar biyyoota Awurooppaa torba maal kan ta'anidha. Multipolarizimii ture addunyaan yeroo sana polarii biyyoonni super powerii ta'an torbadha. Mini kan addunyaa koloneeffachaa turan torbaa fi isaa olidha. Ammallee multipolarii jechuu hin dandeenya. Hegemonic powerii baay'eetu jira. Ameerikaan tooppiirra jiraattuyyuu jechuudha. Kan akka Chaayinaa faanti Ameerikaa dabalatee warri kun kan akka Raashiyaa faanti amma yoo fudhattan Indiyaa faa Biriteen super poweriiwwan stiil jechuudha isaan kun. Egaan multipolarii yookaan bipolarii irra garamitti deema jechuudha. Gara polarii gara takkittiitti yoo takka ta'e polarii miniga imperializimii yookaan imperial systemii jedhama. Tokkichi qofti yommuu to'atu imperial systemii jedhama. Under American hegemony. Imperialistiin immoo eenyu taati? Ameerikaa taati jechuudha. Hegemonic stability theory yaadattu yeroo sana maal jennee turre Ameerikaan hegemonic poweriidha addunyaa kanarratti. Kanaaf stability fiduudhaaf waan tokko gochuudhaaf influence guddaa kan qabduudha jechuudha Ameerikaan yeroo ammaa kana. Within this system, sistema kana keessatti sistema imperial systemii kana keessatti decisions yookaan immoo Americanization kana keessatti jechuudha. Decisions and outcome are largely the result of American unilateralism. Unilateralism jechuun biyyi tokkittiin kan murtoo barbaadde dabarsitu kan ofuma to'attu jechuudha. Sistema kana keessatti decisions murtoowwanii fi outcome bu'aawwan murtoo sana hordofee dhufu result of American unilateralism jechuudha.
bu'aa unilateralismii Ameerikaati jechuudha. A major consequence of this is the propagation of universal paradigm for propagation or spread jechuudha, bal'achuu paradigmii akkamii Americanization of the world, addunyaa gara Ameerikaa fakkeessuutti. For both economic siyaasa dinagdee keessattis ta'e siyaasa keessatti jechuudha, in the form of the so-called Washington consensus. Washington consensus hin beektu gaa seenaa keessatti Washington consensus jechuun waliigalteedha. IMF Britain Wood warri jennu kanaafi Ameerikaa waajjira maallaqaa yookaan biiroo maallaqaa Ameerikaa gidduutti waliigaltee godhamedha. Treasury yookaan biiroo maallaqaa jedhama yookaan immoo galiiwwan biiroo galii Ameerikaa gidduutti treasury gabiyoች ባለስልጣን አከነሰ ዋጅራ አባታይታ ገሊ አሜሪካ ፊ ብሪተን ውድሲ jechuunis ወርልድ ባንክ ፊ IMF gidduutti waliigaltee taa'ameedha. Waliigalteen kun poolisiin yookaan imaammanni keessatti diriirfame ni jira jechuudha. Washington consensus kana keessatti fiichariin isaa main fiichariin isaa jechuudha, malli ijoon isaa market force and liberal democracy. Market force and liberal democracy yookaan immoo free market economy. Free market economy kanaaf biyyoonni hunduu free market economy akka isaan hordofan Ameerikaan dhiibbaa goote jechuudha, karaa kanaan jechuudha, Washington consensus kanaan, without regard to the historical and the cultural specificities of individual countries. Liberal democracy jechuun free market democracy jechuudha. Economiin biyya sanaas market forcein biyya sanaas free market ta'a. Gaafa kan utuu biyyoota without regard to jechuun ikkoo utuu kan biyya biraa ilaalchi keessan galchin jechuudha. To the historical and the cultural specificities of individual countries. Warri waliigaltee sana mallatteessan kan isaanii utuu hin dhagahamin jechuudha, kophaa mashee kan murteessitu Ameerikaan. Karaa sanaan addunyaa kana gara Americanization gochaa jirti jechuudha. Addunyaa kana bocaa jirti, karaa isheen baaftirra addunyaan deemaa jirti jechuudha. Insam walumaa galatti egaa globalization seems to be leading inexorably jechuunis rigid jechuudha, kan hin sochoone የማይነቃነቅ unstoppably kan hin dhaabanne jechuudha, to the homogenization of the world. Addunyaa maal gochuu? Tokko gochuu, tokko yookaan ammoo homogeneous jechuun just bifa tokko boca tokko akka horatu gochuu. Eenyutu kana gochaa jira? Globalizationitu kana gochaa jira jechuudha. Of the world with the United States as the model. Eenyudha modeeliin yookaan boca eenyu akka fakkaattu jechuudha. Addunyaan tun Ameerikaa akka fakkaattu, modeelii Ameerikaa akka horattu san booda achirraa ka'anii as the model in the standard by which all other countries are to be judged jechuudha. Biyyoonni addunyaa kun achirraa ka'anii akka judged ta'an eessarraa? Ameerikaa irraa jechuudha. Ameerikaa akka seentariitti fudhatamte jechuudha. Just wanta Ameerikaan deeggartu biyyoonni addunyaa kamuu deeggaruu qabu. Wanta judge jechuun waan tokko judge gochuu jechuudha. Waan tokko murteessuu jechuudha. Ameerikaan sirriidha yoo jette sirrii, Ameerikaan lakki yoo jette lakki, akkas akka jechuuti. Well, ammas itti fufee jira asymmetry. Asymmetry in the distribution of power between developed and developing countries results in different perceptions and evaluation of the impact of globalization. Asymmetry jechuun unbalanced jechuudha yookaan kan waliin madaalle unequal jechuudha. Unequal power, asymmetric power. Aangoo walqixa hin taane, distribution of power, qoodamsi aangoo walqixa miti jechuudha. Asymmetry dha, non equally dha. Between biyyoota guddatanii fi hin guddanne gidduu aangoon jiru
walqixa hin qoodamne jechuudha. Kun immoo maal fida? Maal resultiin isaa yookaan bu'aan isaa maalidha? Different perception and evaluation of the impact of globalization. Waa'ee impact yookaan dhiibbaa globalizationii kanarratti yaadni adda addaa, xiinxalli adda addaa akka ka'uuf sababa ta'a jechuudha. In the case of Africa, kontekstii Afrikaatiin immoo hin mulaallu, its position in the international system has been considerably weak both in terms of economic and human development jechuudha. Position international system yookaan globalizationiin kuni iddoon inni qabu jechuudha. Economies ta'e, diinagdees ta'e, human development guddina dhala namaa keessatti wiikidha jechuudha. Baay'ee dadhabaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Political and social instability and the rise of authoritarian regime that have further weakening the ability of African countries to deal effectively with globalization. Political and social instability. Tasgabbii dhabuun siyaasas ta'e hawaasni jechuudha. Maal uume? Authoritarian regimes, mootummoota abbaa irree uumee jira Afrikaa keessatti. Kun immoo further weakening the ability of African countries. Kun immoo dabalee maal godhee biyyoota Afrikaa kana ni dadhabsiise jechuudha. Globalizationii wajjin akka dealing goone yookaan akka waliin galle. Globalizationii akka adapt hin gooneef Afrikaan jechuudha dhiibbaa irratti uumee jira jechuudha. Globalizationiin Afrikaa keessatti wiikiidha. Impaaktii amma kanaa hin qabu jechuutu hin taane yaanni keewwata kana miidhaa gaggeessisee jira jechuu barbaadameetu. Dhiibbaa gaggeessisee jira jechuun negatively jechuudha. The Cold War in Africa, yeroo Cold War sana Afrikaa keessatti yeroo waraana ololaa sana, to the emergence of authoritarian regimes, mootummoonni abbaa irree akka uumaman sababa ta'eera jechuudha. Cold War sun lead to the emergence of authoritarian regime in most African countries in the form of one party or military regimes. Bifa kamiini one party tokkoon single party kan jennu fi military regimes, mootummoonni baarree yookaan militariitti qofa hirkatan jiru mini kan akka dargii fakkeenyaaf jechuudha. Kun yeroo Cold War booda Cold War sana waan uumameedha jechuudha. Waan yeroo sana ta'ameedha. And the military regime inhibited the emergence of democratic governance. Inhibited jechuun kuffisuu jechuudha, gufuutti ta'u. Maalitti gufuu ta'u? Emergence of democratic governance. Bulchiinsi dimokiraatawaa ta'e akka kufu gochuu. And yookaan immoo emergency of democratic governance jechuun bulchiinsi dimokiraatawaa ta'e akka hin uumamne gufuu ta'uu jechuudha. Akka hin uumamne gufuu ta'u. And developmentally oriented regime in regimes in Africa, developmentally oriented warri ta'an akka uumaman sababa ta'ee jira, gufuu ta'eera jechuudha. Developmentally oriented jechuun gara guddinaatti mootummoonni just biyya guddisuuf ka'an akka hin kaane, akka hin marjin ta'an gufuutti ta'eera jechuudha. Egaan kun yeroo Cold War'iin kan waan uumeedha. Cold War'iin waan uumeedha. Well, with the end of the Cold War'iin yookaan waraanni ololaa xumuramnaan ammoo support has been withdrawn by the major powers for many African countries considered no longer of strategic importance. Cold War'iin xumuramnaan egaa biyyoonni super power ta'an, major power ta'an Ameerikaa fi Soviet Unioniin jechuudha. Cold War'iin kan inni goolabame Soviet Unioniin diigamnaani paradigm shiftiitu ture yeroo sana addunyaa keessatti. Jijjiirama bu'uuraa guddaatu addunyaa keessatti ture. Egaan Cold War'iin akkuma xumurameen biyyoonni baay'een sappoortii isaanii yookaan gargaarsa isaanii super poweriiwwan kunniin
gargaarsa isaanii biyyoota Afrikaa kanarraa ni kaasan jechuudha. Ni kaafatan. Mootummoota Afrikaa kana gargaaruu dhiisan. Duraani maal godhan jenne hin gargaaranii. Yeroo sana jechuudha Ameerikaan dargiin fakkeenyaaf Soviet Union irra gargaarsa argachaa ture. Kun immoo maal akka ta'u isa gargaara? Militarii reejimii akka ta'u. Irree waraana akka kuufatuu fi mootummaa abbaa irree akka ta'u isa gargaare. Sun immoo biyyattii maal godhee dimokiraatikii akka hin taane bulchiinsi dimokiraatawaa ta'e akka hin uumamne godhee jira Itoophiyaa jechuudha yeroo sana. Ergasii gaa istiraatejik importansii nuuf hin qabanii biyyoonni Afrikaa kuni kanaan booda nun fayyadanii istiraatejii keenyaaf tarsiimoo keenyaaf nun fayyadanii jechuudhaan gargaarsa isaanii irraa kaafatanii jechuudha. Super paawariiwwan yookaan meejor paawariiwwan lamaan kun Soviet Unionii fi Ameerikaan jechuudha. Well, these has entailed an increase in the number of the so-called failed states in Africa in the past 2 decades jechuudha. Kun immoo maal dhalchee yookaan maaltu akka dabalu godhe lakkoofsi biyyoota failed states biyyoota yookaan mootummoota kufan jedhaman akka dabalu godhe jechuudha. Past 2 decades kurnanoota darban keessumaa failed states jechuun biyyoota sovereignitiin isaanii akkuma eegametti jira yookaan birmadummaan isaanii garuu of bulchuu hin danda'an jechuudha. Political power isaanii exercise gochuu hin danda'an. Fakkeenyaaf Soomaaliyaa ammaa fudhachuu hin dandeessan. Yeroo ammaa kana jechuudha wayita 2010 akka Awurooppaatti 2023 booda failed state ta'uu dhiisuu dandeessi. Mootummaa kan hin qabu. Soomaaliyaa Sudaan fakkeenyaaf maaliin bulaarte mootummaan utuu hin ta'in yeroo wayita kanatti wayita viidiyoo kana hojjedhutti loltootaan bulaa jirti. Defensive force fi humni tokko immoo jira isaan bulaarti. Akka kanatti failed states warri ta'an jiru still jechuudha Afrikaa keessa. Yeroo sana immoo yaada akkuma cold warriin xumurame baay'ee turan. Failed states mootummoonni kufan mootummoota biyyoota kufoo warri jedhaman akka uumamanii sababa ta'ee jira jechuudha. Maaltu gargaarsa irraa fuudhuu withdraw gochuu irraa fudhachuu irraa dhaabuun kun jechuudha. The negative impacts of globalization on Africa includes kanneen armaan gadii of keessaa qabata jechuudha. Negative impactiin isa positive fi negative ilaalaa madda baafne jechuudha. Erosion of sovereignty birmadummaan biyyaa akka haqamu sababa ta'ee jira. Specifically on economic and financial matters keessuma dhimmoota diinagdee fi faayinaansii irratti. As a result, kana hordofee immoo maaltu dhufe? The imposition of models, strategies and the policy of development on Africa countries by IMF, the WB and the WTO jechuudha. Imposition of models jechuun poolisiiwwan imaammanni bahan baay'een isaanii eenyuun kan isaan kalaqaman dhaabbata institutioniiwwan kanniiniin jechuudha. International Monetary Fund, World Bank fi World Trade Organizationiidhaan akka kalaqamanii yookaan bahanii warra Afrikaa kanaaf kennaman. Strategies and policies of development yookaan immoo poolisiiwwan kunniin Afrikaa irratti akka fe'aman poolisiin jarri baafte kun Afrikaa irratti akka fe'aman sababa ta'ee jira. Kun egaa sovereignty yookaan birmadummaa biyyaa haqa yookaan irroo godha jechuudha. Irrood godha. Well, lammaffaan reduction of the capacity of governments to determine and control events in their countries. Capacity yookaan dandeettii mootummoota maal godha? Gadirri isa reduce godha jechuudha. Maal akka hin gooneef to determine and control events in their countries. Taateewwan daangaa isaanii keessatti biyya isaanii keessatti raawwataman akka control hin goone akka hin to'anneef akka murteessine capacity isaanii hir'isee jechuudha. Globalization jechuudha Afrikaa keessatti and thus their accountability and responsiveness to their people jechuudha. Kana jechuun
ummata isaaniitiif akka accountable hin taane akka responsive hin taane miira itti gaafatamummaa akka hin bahanne dirqama itti gaafatamummaa akka hin bahanne globalizationiin dhiibbaa irratti tumee reduce godhe jechuudha capacity isaanii. Fragmentation of national economies, caccabiinsa diinagdee biyyoolessaa, politics, societies, cultures and trigger akkasuma caccabiinsa uummataa hawaasaa kanaada kana hunduma gadi buuse jechuudha. Trigger godhe triggered by globalization, sorry, triggered by globalization jechuun initiated, provoked by globalization jechuudha. Globalizationidhaan kan jalqabamedha mini reewanni kun yaa globalizationidhaan kan jalqabame initiate kan ta'e jechuudha. Weaken national consensus and the cohesion, national consensus waliigaltee biyyaalessaa akkasuma cohesion hidhamiinsa yookaan tokkummaa biyyaalessaa maal godhe globalizationtu weaken godhe dadhabsiise jechuudha. Leading to social divisiveness and instability uume jechuudha. Kun immoo deeme social divisiveness wal qoqqooddii fi instability jeequmsa tasgabbiin dhabamu. Kun egaa amma negative impactii globalizationiti jechuudha Afrikaa keessatti. Globalization has made available information on how other countries are governed and the freedoms and the rights their people enjoy. Globalization informationii wan odeeffannoowwan tokko tokko akka salphaatti akka argaman, how other countries are governed and the freedom and the rights their people enjoy. Mootummoonni biyyoota biraa akkamitti akka bulchan deebisee immoo bilisummaa fi uummanni yookaan sabni biyya sanaa bilisummaa isaanii mirga isaanii akkamitti akka enjoy godhan akkamitti akka fayyadaman odeeffannootu wal jijjiirama gaa globalizationii keessatti. Fakkeenyaaf uummanni Ameerikaa akkamitti akka firiidamii isaatti fayyadamu as teessanii dhageessu maal tokkos taate biyyi keenyas jettu. Kuni positive impact isaati asitti wanti ilaaluu qabdan. Kanaaf biyya koos akkas gochuun qaba jettanii jedhee ka'aa jechuudha bulchaan biyya kana akka Ameerikaa sanatti. It has also opened African countries to intense external scrutiny. External scrutiny yookaan akka gadi fageenyaan itti dhiyeenyaan akka xiinxalu jechuudha. Pressuriin kan akka xiinxalan biyyoonni Afrikaa kun exercise the pressure for greater transparency jechuun for greater transparency iftoomina caaluuf akka of qopheessan lammii isaaniitiif akka iftoomina qabaatan jechuudha. Openness lammii isaaniitiif banaa akka ta'an akka banaa godhan siyaasa biyya kanaa and accountability in Africa fi itti gaafatamummaa badii ofiitiif itti gaafatamuudha mini accountability responsibility ta'e immoo itti gaafatamummaa. Na biyyoonni Afrikaa yookaan mootummoonni Afrikaa kun kwaalitiiwwan akkanaa kan akka horatan sababa ta'eera balbala baneera jechuudha. Kun gaa positive effect isaati yookaan faayidaa isaati. However, most of the forces unleashed by globalization have had negative impact on the growth and the consolidation of democratic governance in Africa. Forsiiwwan tokko tokko warri globalizationii kanaan unleashed ta'an yookaan haqaman jechuudha. Negative impactii qabu gaa growth guddinaa fi consolidation of democratic governance cimina dimokiraasii Afrikaa irratti jechuudha.
maal qabu negative impact geessisanii jiru bu'aallee qabaatan jechuudha. Negative impact kun warra armaan olitti ilaalle kan geessisanii jiru. Ammas immoo itti fufnee ilaallan mee negative impact kana. Globalization has often pressured African leaders to adopt policies and measures that are diametrically opposite to the feelings and the sentiments of the vast majority of the people jechuudha. Globalization liidaroota kan bulchitoota gaggeessitoota Afrikaa kanarratti pireesharii guddaa uumee jira. Globalizationiin dhiibbaa guddaa uumee jira. Dhiibbaa akkamii? Imaammatawwan diametrikaal jechuun oppositii jechuudha. Oppositii maalii kan ta'e? Feelings and sentiments of the vast majority of the people. Feelings and sentiments. Sentiment jechuun opinion yookaan ilaalcha jechuudha. Yookaan attitude, emotion, miira sabaa faana kan hin deemne jechuudha. Majority of the people. Saba Itoophiyaa, saba Afrikaa faana kan hin deemne. Miira sabaa kan hin dhaggeeffanne, ilaalcha saba sanaa giddugaleessa kan hin godhan. Poolisiiwwan akkasii akka baasaniif dhiibbaa irratti uumeera jechuudha. Mootummoonni Afrikaa, liidaroonni Afrikaa. Poolisiiwwan ilaalcha sabaa giddugaleessa hin godhanne, ilaalcha majority yookaan saba nama baay'ee. This has led to the rise of reinforcement of authoritarian regimes. Kun immoo maal uume? Just ofuma dhaggeeffatu gaamma namni majoritiin maal jedha, hawaasni bal'aan maal jedha, popular pressure maal fakkaata waan jedhamu waan hin jirreef akkuma barbaadan ofii isaaniitii poolisii baasu waan ta'eef authoritarian regimes yookaan mootummoonni abbaa irree akka ka'aniif sababa ta'a jechuudha wanta akkana. By defining basic and generally accepted principle of democratic governance such as good governance warri jennu egaan isaan kun accepted principle of democratic governance dha yookaan qajeeltoowwan bulchiinsa dimokiraatawaa warra fudhatama argatanidha. Basicii warra ta'anii warra ijoodha jechuudha. Warri kamtu good governance, bulchiinsa gaarii, transparency, iftoominaa fi accountability itti gaafatamu. In narrow terms, conditioned by particular historical, political, social, and cultural factor, while leaving little for or no room for adopting them to different society and the culture. Democracy takes on the image of something alien and imposed from the outside or artificially transplanted. Maal jechuudha magaalaa yaadni keewwata kana ruumii yookaan iddoo kamuu hin dhiisan iddoon kamuu hin hafneef warra kamiif society aadaa qabna minire hawaasni aadaa mataa isaa qaba. Aadaa sanaaf iddoon utuu iddoo yookaan naaroon iddoo dhiphaan living little or no room iddoo xiqqaa yookaan iddoon wayituu hin kennamneef jechuudha aadaa hawaasa naannoo sanaatiif. Alien something alien on and imposed from alien jechuun waan keessummaa ta'e jechuudha waan alaa dhufe waan naannoo sanaaf waan keessummaa ta'e tokko imposed from the outside alaa waan fe'amee dhufe tokko jechuudha. Warri aadaan hawaasaa maal ta'e jechuudha iddoon hin kennamneef jechuudha aadaa hawaasaatiif. Kun impactii negative impactii biraadha. Kan biraani globalization leads to the development of anti-developmentalism. Anti-developmentalism jechuun jechuudha by the way theory mataa isaa danda'edha. Developmentalism jechuun economic theory dha. Economic theory akkamiiti? Taarifni imported goods yookaan wantoota alaa fe'aman irratti algalchii irratti taarifni guddaan haa fe'amu. Theoriin kun biyyoota guddachaa jiran developing country keessatti kan hojjetudha. Kanaaf developing country'n biyyoonni guddataa jiran wantoota alaa fe'amanii dhufan algalchii irratti taarifa olaanaa fe'uu qabudha. Developmentalism kan jennuun anti-developmentalismiin immoo faallaa isaati jechuudha. Faallaa isaati. Kuni
karaa biraa globalizationii maal godhe jechuudha, anti developmentalismii akka uumamu godhe karaa kam by declaring the state irrelevant or marginal to the developmental state statein irrelevantii akka taatu gochuudhaan jechuudha. Irrelevant jechuun taphaan ala barbaache yookaan immoo hamma kana barbaachisaa kan hin taane jechuudha. Biyyi taphaan ala akka taatu gaafa san developmentalismii yookaan taarifallee imported good irratti fe'uu hin dandeessu jechuudha biyyi gaa. Development strategy and the policies that focus on stabilization biyya tasgabbeessu jechuudha, and privatization private yookaan kan dhuunfaa gochuu jechuudha biizinasiiwwan adda addaa, rather than growth irratti guddina irratti development poverty eradication are pushed by external donors jechuudha. Isaan kun egaa poolisii strateejii fi poolisiiwwan kunniin jechuudha maal irratti akka focus godhan just warra donarii kanatu external donors jechuun warri arjooman kun hin jiru kan akka biyyoota guddatanii jechuudha. Leading to greater poverty and inequality. Arjummaan isaanii maal fide? Greater poverty. Hiyyummaa fide, inequality fide. Alwalqixxummaa dabalee jechuudha. Maaliif? Poolisii fi istiraateejiin tarsiimoo fi imaammanni bahu warra alaa kanaan pushdi ta'a yookaan ammoo warra alaa kanaan ba'a dhiibbaa guddaatu irratti gaggeeffama jechuudha. Poverty eradication policy isaa ta'u jechuudha. Imaammata hiyyummaa balleessu, stabilization, privatization hundi isaanii jechuudha. Warra alaa kanaan pushdi kan ta'u waan ta'eef jechuudha. Kun immoo undermining the ability of the people to participate effectively in the political and the social process in their country jechuudha. Namoonni siyaasa keessattis ta'e sosochii hawaasaa keessatti social processii keessatti akka isaan participating goon hirmaannaa hin taasifne undermine godhaa jechuudha. Ni dadhabsiisa. Okay. Fuula lamaan hafa. Welfare and other program intended to meet the basic need of majority of the population are transferred from government to non-governmental organization. That begin to replace government in eyes of people jechuudha. Welfare nageenyi sagantaawwan akka nageenyaa fi kan biraa kunniin jechuudha. Basic need of the majority. Fedhii nama baay'ee bira gahuudhaaf silaa kan karoorfaman jirmini sagantaan adda addaa. Isaan mootummaa irraa gara miti mootummaatti yeroo transferred ta'an argitu. Yeroo ce'an argitu jechuudha. Mootummaan qaama biraatiif NGO'wan adda addaatiif yeroo dabarsee laatu jechuudha. Non-governmental organization or NGO'dhaaf jechuudha. Kanaaf NGO'n mootummaa yeroo replace godhan argitu. Kun immoo maaluma as a result government lost what little authority and legitimacy they have. Aangooma xiqqishuu qaban iyyuu ni dhabu jechuudha mootummoonni. The consequent gap between government leader and the public leader to alienation of the population from the political process and the creates favorable environment for the emergence of non-representative governments. Kun immoo lead the consequent gapin akka uumamu jechuudha. Mootummaa fi publicii gidduutti yookaan uummata gidduutti gaappiin akka uumamu godha. Conflicts over the distribution of the limited gains of globalization become more acute and politicized ta'a. Acute cimaa deema jechuudha. Cimaa deema. Vulnerable group injirumanii gartuuwwan akka dubartootaa, dargaggootaa fi ruulaan inhabitants qubattoonni baadiyyaa kunni baay'ee saaxilamoodha waan adda addaatiif very badly in this contest and are discriminated ta'u yookaan ni qoodamu as keessatti. This further erodes the national ethos of solidarity. Kun immoo deemee ethos yookaan
kaaraaktarii fi tokkummaa biyya sanaa naashinaalitos eenyummaa fi tokkummaa biyya sanaa maal godha irrood gochaa deema yookaan haqaa deema jechuudha. Haqaa deema riproosiitii fi solidaaritiin biyya tokkoof baay'ee barbaachisaadha sila successful dimokiraasiidhaaf kaan dimokiraasiin akka dagaaguuf baay'ee barbaachisaadha. Isaan kun tokkummaa fi waliigalteen jechuu keenya isaan irrood godhaga haqaa deema jechuudha. Kun globalizationiin globalization by insisting on African countries opening their economies to foreign goods and entrepreneurs limited the ability of African governments to take proactive and conscientious measures to facilitate the emergence of indigenous entrepreneurial class jechuudha. Insisting on African countries globalization biyyoota Afrikaa maaliif kakaasa opening their economies dinagdee isaanii maaliif akka banaa godhan foreign goods wantoota alaa galan fi entrepreneur alaa dhufan irratti banaa akka godhan ni taasisa. Kun immoo limit the ability of African governments aangoo yookaan dandeettii mootummoota Afrikaa ni daangessa. Proactive and conscious measures jechuun proactive jechuun baay'ee rakkoo tokko maddarraa buqqisuu jechuudha. Utuu hin uumamin rakkoon sun utuu hin uumamin maddarraa buqqisuu akka isaan dadhaban sababa godhaa jechuudha. Sababa ta'aaf economically dinagdeedhaan moo wal qabsiisnee yommuu ilaallu globalization has on the whole reinforced the economic marginalization of African economies and their dependence on a few primary goods for which demand and the price are externally determined jechuudha. Akka walii galaatti egaa economic marginalization economiin Afrikaa kana akka marginalize ta'u independensiin isaanii immoo maal irratti akka hirkatu primary goods irratti meeshaalee sadarkaa jalqaba primary goods irratti akka hirkatu jechuun wantoota agricultural warra ta'an jechuudha. Ganaa manufacturing warra seenan economiin Afrikaadha. Egaa kanarratti kan inni depend ta'u for which demand and the price are externally determined. Kanayyuu gatiin isaanii kan determined tokko kan murteeffamu mootummoota biyyoota alaa kanaan jechuudha yeroo baay'ee. Economic and social stagnation harkifachuun stagnation yookaan jira miti stagnation jechuun iddoo jirutti kan dhaabatu jechuudha. Social stagnation has also triggered substantial brain drain. Trigger jechuun jalqa initiate gochuu jechuudha. Maal initiate godha maal kakaasa brain drain kan jedhu kanan beektu geography keessatti brain drain jechuun migration keessatti akka social korkii keessatti ni baratama. Brain drain jechuun sababa migrationiitiin yookaan sababa godaansaatiin hayyoonni biyya tokko gadhiisanii yommuu baqatan jechuudha. Fakkeenyaaf godaansi hayyoonni Afrikaa keessumaa sababa iskoolaariitiin maaliin gara biyya alaatti taasisan brain drain jedhama. Saamicha just haqama sammuu dhala namaa jedhama kun brain drain jechuun namoota ciccimoo keessumaa iskoolaariidhaan maaliin deemanii achitti hafu. Beektonni Afrikaan baay'een isaanii biyyoota guddatanitti deemu. Kun brain drain jedhama. Fuula duratti Afrikaa beektota malee hambisa. Kanaaf isa kanaafillee egaa globalizationiin negative impact qaba jechuudha. Further weakening the ability of African countries to manage their economies efficiently and effectively. Dinagdee isaanii efficiently akka isaan manage hin goone dhiibbaa irratti uumeera jechuudha. As a result of the cultural domination from outside, sababi cultural domination yookaan aadaan biyyoota alaa kun Afrikaa dominate godhaniif jechuudha.
that goes with globalization. Globalization faana deema. African countries are rapidly losing their cultural identity. Eenyummaa aadaa isaanii dhabaa deemu jechuudha biyyoonni Afrikaa. And therefore their ability to interact with other countries on an equal and autonomous basis. Kanaaf deemee immoo Afrikaan biyya biraa wajjin karaa walqixaa fi autonomous ta'een yookaan bilisa ta'een akka isheen interact hin goone yookaan hariiroo hin uumne sababa ta'eera jechuudha. The scientific and the technological forces unleashed by globalization jechuun globalizationidhaan kan niqamu jechuudha. Scientificii fi technological forcing have facilitated to some extent access by African to advanced kun immoo bu'aa isaati. Advanced technology and information, this have been expense is stultifying the indigenous development of technology. Bu'aa negative masaati ilaalaa kan jirru. Negative masaa stultifying jechuun duubatti harkisu, backward jechuudha. Duubatti harkisa. Maal duubatti harkisa? Development of technology. Guddina technology duubatti harkisa. Distorting pattern of production in Africa. Distort jechuun ammoo ni jeeqa. Oomisha Afrikaa kana ni jeeqa jechuudha. Notably by utilizing capital as against labor intensive method of production. Labor intensive jechuun egaa humna guddaa kan gaafatu production oomisha akkasiidha. Economics keessatti hin beektu. Kanaaf karaa sana Afrikaan hin miidhamti, which in turn increases unemployment and poverty. Kun immoo deeme qacarriin akka irratu fi povertiin hiyyummaan akka dagaagu sababa ta'a jechuudha. Nuga daqiiqaa 50 seenneerra. Paartii taanuun laalla ishee kana paartii taanuun laalla Itoophiyaa in a globalized world. Addunyaa globalized taate keessatti immoo Itoophiyaan maal akka fakkaattu laalla. Impact globalizationii kana Itoophiyaa keessatti immoo maal akka fakkaattu. Afrikaa as general laallee jirra akka waliigalaatti, Itoophiyaa as particulaarii immoo laalla paartii taanu. Hammasittuu nagaan naa turaa baay'een isin jaalladha. Saba qashtiin nanaa utuun nuffin daqiiqaa hamma kana waan faana taataniif ulfaadha. Olii arbarattichin ture Yuunivarsiitii Finfinneetti School of Law irraa miidiyaa dirreeffannootarraa nagaan naa tura.